Ashamar ka fulee hordoftoon abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan. Qatar Doha wancaa addunyaadhaa 22ffaa waggaa 35 asitti jechuudha. Wantoota addaa kan takkaata hameen beekne. Waan takka amma dura biyyoonni gurguddanne jedhan, biyyoonni badhaadhe jedhan. Badhaadhinni silaa biyya akka Qatar tanaaf ta'a jechuudha. Badhaadhe jedhanii waan takka hin hojjetin waan Qatar hojjettee addunyaa guutuu afaan qabachiifte. Warra teknooloojiidhaan fagaanne jedhanis teknooloojii isaan hin beekne isaan barsiisuudhaaf afaan qabachiisaa jirtu. Wantoota dinqisiisoo adda addaa ni kana waliin ilaallaa. Arraan tana banameeti kaa ifatti taphni eegalameeti jira. Waan adda isa godhu waan adda biyyi tuni baatii takkaafillee taatu biyya aadaa isiitiin amantii isiitiin shari'aadhaan bulchaa jirti jechuudha addunyaa guutuu. Waan akka alkooliidha haraam goote jechuudha. Uf qofa ofitti haraamessuu qofaa miti. Addunyaa guutuutti haraam gooteeti baatii takkaafillee taatu akkasitti addunyaa shari'aadhaan bulchaa jirti jechuudha. Mee waan dinqisiisoo ta'e kan addunyaan ajaa'ibsiifataa kan addunyaan dinqisiifataa jirtu keessaa waa 14 15 takkaan gurra isin buusaa jechuudha. Alkoolii kanarratti ammoo alkooliidhaan warri adda bahuu hin dandeenye bifa kookaa fi faantaa fakkeessuudhaan akkasitti yeroo isaan gartee fakkeenyaaf isteediyoomii keessa naquudhaaf yeroo isaan yaalanitti ar'aan tana kan qabamaa jiru kan poolisiin mul'isaa ture jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Yeroo duraatiif faranjiidhaaf alkooliin adda bahuuni ammoo akkasuma yaaliin akkanaa kun yeroo godhamu jechuudha. Laastika kookaa kollaa jedhu ka faantaa jedhu irratti maxxanfame jechuudha. Mee wantoota dinqisiisoo adda addaa kan godhamaa jiru kana kan Qatar hojjette kan takkaan hojjetamin jechuudha. Waggaa 35 asitti yeroo carraa kana argattetti waan addaa waan addunyaan hin eegin waan isin mul'ifte waa 15 akkas jechuudha. Kana waliin ilaallaa jechuudha. Alkooliin isteediyoomii fi naannoo isteediyoomiitti illee gurguruun dhoorkaa ta'eeti garuu akka hedduu qabamaa jirudha. Akka miidiyaadhaan magabaasaa jirutti namni hedduun akka galfatanidha. Durii yeroo kubbaan laalamu nama gartee alkoolii fuularratti wal naquudhaa fi tufuuzoodhaan isaan daawwatan jechuudha. Kan akkas alkoolii walirratti naqanii fi kan sakkaran achi keessa kufantu mul'ataa ture garuu amman tana sun hin jiru jechuudha. Mee wantoonni dinqisiisoon kunniin maal fa'aadha? Kunniin ammoo kan sirna baniinsaa irratti mul'atamanidha. Fuutoodhaan kunniin jechuudha. Yeroo isteediyoomiin banameetini akkasuma ka walleedhaan adda addaa akkasuma daqiiqaa 70 kan turee fi yeroo taphni eegalamu jechuudha. Baniinsa har'a yeroo banamu kan mul'atedha jechuudha. Suuraadhaan kunniin jechuudha. Wantoota dinqisiisoo tarkaanfanname wantoota hedduu adda isa godhan keessaa inni jalqabaa biyya xiqqashoo amma dura wancaa qopheessite keessaa biyya xiqqashoo ta'uu isiiti Qatar. Ummanni Qatar waan nama ajaa'ibsiisu biyya qaraniitu jannata addunyaa fakkaatti jedhamtee biyyoonni gurguddatan Awurooppaa Ameerikaanuu ajaa'ibaa jiran kana keessa jechuudha. Nama miliyoona 2.9 qofatu jiraata jechuudha biyya qaraniitu akkana kana. Tarii keessummaa isii simatu deemtu irrallee xiqqaa jechuudha. Ummanni isii waan nama ajaa'ibsiisudha. Tokkoffaa kan adda isii godhu kana jechuudha. Amma dura biyyiti xiqqoon akkana wancaa addunyaadhaa qopheessitee hin beektu jechuudha. Kan lammataa ammoo kan addunyaa guutuu ajaa'ibsiise qaalii ta'uudha. Wancaa kanaa fi baasiin isiin baaste geeba kana dhiheessuudhaaf geeba kana qopheessuudhaaf eega carraa argatte qaalii ta'uu isaati jechuudha. Kan isiin wancaa kana qopheessuudhaaf baasiin isiin baafte jechuudha. Kan sadaffaadha ammoo mallayni isiin kana qopheessuudhaaf baafte yuuroo biiliyoona 220. Yuuroo biiliyoona 220. Yuuroo biiliyoona 220 jechuun waan addaati. Yuuroo 220 itti baasteeti wacii istaadiyoomii kana tolchuudhaaf mallaqa hangana ga'u kana itti dhangalaafteeti tolchitee jechuudha. Kan itti aanu kan addunyaan guutuun ajaa'ibdee ammas kan gartee warri guddanne akkas taane maal jedheetiin uf dhaadaa ture hundi isii ajaa'ibatti taheetiin amman tana afaan qabataa jiran jechuudha. Yuuroon 220 kun yeroo tilmaamamu baasiidhaan amma dura dabre waggaa 35 geemni addunyaadhaa kun deddeemeetiin biyya garaagaraa biyya carraa argatte keessatti qophaa'aa jiru kana yeroo wal bira qabamee ilaalamu kan wancaa 7 amma dura qophaa'ee ka 7tiin wal qixa jedhameeti jira. Wancaa 7 jechuudha. Kan waggaa 7 jechuun biyyoonni garaagaraa fakkeenyaaf biyya adda addaa South Africa illee Afrikaa keessaa yeroo duraatiif carraa argatteeti qopheessiteemi kan biyyi 7 amma dura qopheessiteen wal qixa jechuudha. Kan addunyaa guutuu ajaa'ibsiise jechuudha. Kan biraa ammoo biyya Arabaa keessatti qophaa'uun yeroo duraatiif amma dura Arabni carraa argattee hin beektu ka hatta akka Afrikaa illee South Africa keessatti carraa argatteetiin dhiheessitee jirtu biyya Arabaa keessatti wancaan kun qophaa'uun isa duraati jechuudha. Duba Qatar akkanatti boonsitee waan addaa gootee addunyaa guutuu afaan qabachiiftee akkana godhuun dhugaa dubbachuu fi biyyatti tuni osoo hangafa biyya Arabaa guutuu illee osoo taate
namatti tolaa jechuudha. Shanaffaadha. Wancaadhaan amma dura qophaa'eef jechuudha. Wantoota dhihaatanii hin beekne kan amma dura tahamanii hin beekne keessaa istaadiyoomii irratti kan hojjetame teknooloojii qilleensa sirreessu. Teknooloojii qilleensa sirreessu qilleensi faalamee akkas tahee kana tahee jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kan qilleensa sirreessu irratti gaxxamamee irratti godhameetiin kan tolfameedha jechuudha. Isa kana ka Awurooppaanis Ameerikaanis biyyoonni gurguddatan warri amma dura wancaa kana qopheessuudhaaf carraa argatan jechuudha. Isa kana hin goone jechuudha. Kan biraa ammoo kana ka faranjiin beekaati keessa buufattee natti fakkaata yeroo duraatiif yeroo oo'aa yeroo bonaatiin qophaa'ee wancaan kuni kan jedhudha. Yeroo kuni ka nama ajaa'ibu. Yeroo bonaatiin qophaa'e. Kanumaan ammoo kan kana diigu jechuudha. Air condition istaadiyoomii inni itti aanu jechuudha. Istaadiyoomii addaa kan amma dura hin qophaahin qilleensa ka sirreessu itti godhuun akkuma jirutti tahee yeroo bonaatii yeroo duraatiif dhihaate jedhameetiin yeroo tooppii keessa galee wantoota adda isa godhu jedhameetiin dubbatamaa jiru kanatti jechuudha. Istaadiyoomii isiinis akkasumatti addatti ka waan san faallessu jechuudha. Kan oo'a qabbaneessee yeroo oo'a gartee akkas ka biyyoonni arabaa ka barahan kun namoota warra keessa jirtan ni beeytanii akkasitti oo'an isii kan fuularraa Qaatar tana fa'a akka malee oo'iti ka biyyoonni arabaa saaraa biyyoonni gammoojjii kunneen hundisiitu akkasuma oo'a akkasiisan keessatti kan qabbaneessee akkuma gartee warri adii warri qabbana keessaa dhufe illee qilleensa isaaf gaha jedhame argatu kan irratti air condition stadium yeroo duraatiif jechuudha kan ijaarame akkuma argitan kana kunoo yeroo teknikni sirreessuu fi yeroo akkasti gartee suuraadhaan mul'atu jechuudha. Air conditioning isiin irra galchite jechuudha. Waan namni mana dhuunfaa keessatti keessattuu gartee ka magaalaa gurguddoo keessatti namni mana dhuunfaa isaa irratti godhatu isiin ammoo istaadiyoomii gurguddaa kanarratti jechuudha yeroo duraatiif kan irratti godhameedha. Kuni waan addaati jechuudha. Waan addaa jedhamee kan addunyaa guutuu afaan qabachiisaa jirudha. Bar warra guddannee sana xallee jedhan hunda kan afaan qabachiisaa jirudha jechuudha. Ajaa'iba! Kan itti aanu ammoo wantoonni as keessa jiran bar keessaa muraasa kanayyuu jechuudha kan miidiyaadhaan garagaraa maxxansanidha. Kana keessaa kun ammoo kuni kan addaati jechuudha. Waan ni tahaa jedhamee hin yaadamin. Istaadiyoomiin isiin ijaarte 8 kuni hundi isaatu kan addaati jechuudha. Kana keessa ammoo waan ajaa'ibaati ka. Konteenara 974 irraa istaadiyoomiin ijaarame kan nama 40,000 qabatu ammoo kan nama ajaa'ibsiisu kan booda diigamu. Kan tekaawee jechuudha. Amma itti fayyadamame kan booda diigamu jechuudha. Kan adda isa godhudha. Istaadiyoomii nama 40,000 bar biyyiti hedduun istaadiyoomii makana yuun qabdu mire isin ammoo konteenara 974 irraa kan tolfame istaadiyoomii darajaa isaa eeggate jechuudha. Nama 40,000 kan qabatu kan nama 40,000 qabatu danda'u kan booda diigamu wanta as keessaa kan adda isa godhu jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu ka addunyaan tun akka nama gooneen qabu ka qabeenya akka nama gooneen qabu ummata gartee ummanni isii xiqqaadha kan ammoo qabeenyi isii hedduu takka guddaadha jechuudha. Akkasuma Qaatar tikeeta warra nama ittiin keessummeessu kan namni ittiin seenu jechuudha miiliyoona 3.2 kan isiin qopheessite jechuudha. Kan ammallee kan adda isa godhu jechuudha nama miiliyoona 5 keessummeessuudhaaf kan isiin qophooyte jirtu jechuudha. Namni gartee seeneetiin waan kana daawwata keessummaan ni seena jedhameetiin yaadame jechuudha. Nama miiliyoona 5dha. Nama miiliyoona 5 jechuun ummanni isiidha akkuma reefuu jenne ka miiliyoona 2.9. Bar ummanni magaalaa biyya keenya suni fakkeenyaaf Finfinneen nama miiliyoona 5.2 nama miiliyoona 5.2 isiin ammoo biyyattii guutuu keessatti jechuudha namni isii miiliyoona 2.9 jechuudha. Tarii biyyoota akka Bahrein fa'aatu isiidha gadi na fakkaata ummanni isii miiliyoona 1.7 na fakkaata akka Bahrein garuu Qaatar nama miiliyoona 2.9 jechuudha nama miiliyoona 2.9 jechuudha. Finfinneen garuu miiliyoona 5 sanuu tarii namni biyya keenya kun seeraan hin lakkaa'amu natti fakkaata miiliyoona 5 lama jedhameeti jechuudha kan kaahamee jiru. Kanaafuu ummata isii xiqqaasanii irraa ol jechuudha keessummaa nama biyya isiititti seeneetiin isiidhaa fi gabii buusee isiirraa nyaatee isiirraa dhugee isiirraa waan adda isiidhaaf godhee achi keessatti qabeenya isii bareedaa kana biyya isii bareedduu kana daawwatee achi keessaa bahuudhaaf deemu nama miiliyoona 5 tilmaamaan kan kaahameedha jechuudha. Inni tokko ammoo akkuma jalqaba irratti dubbanne jechuudha alkoolii. Addunyaa guutuu shari'aadhaan bulchite jechuudha Qaatar.
jechuun fakkeenyaaf biyya shari'aa akka seera shari'aa islaamaatiin bultu aadaa fi jiruu fi jireenya isii guutuun akka shari'aa islaamaati jechuudha Qaatarii. Duuba haaluma saniini addunyaa guutuu faranjii fi alkool addaan bahee hin beekne kan jiru isaanii irratti alkool duraan bara fakkeenyaaf yeroo kubbaan taphatamu jechuudha tapha daawwattoonni jechuudha istaadiyoomii keessa yeroo alkooliidhaan waan adda addaa ta'anii fuularratti wal naqanii achi keessa rafan kukkufan jechuudha wantoota akkasiiti kan mul'atu. Amma tan ammoo istaadiyoomii 8 keessatti akka alkooliin hin gurguramne akka alkooliin hin seenne kan murteessiteedha. Reefuu akkuma kan jalqaba irratti jenne san ammoo dho'isaadhaan faranjiin isaa ala kan jiraatu hin dandeessu. Akkuma nu beektan jechuudha dho'ifatanii haala kana jechuudha laastika adda addaa kan Coca-Cola jedhu duuba galchuun akkasuma laxxaffii adda addaa irratti tolfatanii akka juusii adda addaa fakkeessanii kookaa waan akkas laslaasaa fakkeessanii bifa saniin dho'isaadhaan galchuudhaaf yeroo yaalanitti poolisiin hedduu akka to'ataa jiru akka gartee qabeetiin to'ataa jirudha. Biyya akkas guddatte san keessatti waan akkana kana hagam tokko shawwaduulleen baay'ee jabaata garuu hedduu mul'ata akka jiru miidiyaan tokko gabaasaati jiran jechuudha waan kana gabaasaati turanii garuu akkuma waliigalaatitti addunyaa guutuu alkoolii haraama itti goote jechuudha. Taruu waa'ee alkool kanarratti amantiin kam waan hayyamu natti hin fakkaatu. Akka amantii muslimaatitti akkasitti balaaleffatee guutumaa guututti haraam godhuu baatuyyuu amantiin hundinuyyuu alkool waan hayyamu natti hin fakkaatu hin beeku waa'ee biraa waa'ee amantii biraa waan hin beekne keessan seenu garuu amma isiin akkuma waliigalaatitti baatii takkaafillee ta'uu shari'aaf bulchite jechuudha. Keessattuu kanaan wal qabatee jechuudha kan namoonni muslimaa hedduun irraa gammadaa turanii keessummoota kabajaa fakkeenyaa fi keessummoota kabajaa gurguddoo yeroo gartee baniinsas haa ta'u cufiinsaafis haa ta'u daawwannaafillee haa ta'u keessummoota gurguddaa adda addaatu affeeramaami kanarratti daa'ii addunyaa beekamaa Dr. Zaakir Naayik faadha kan irratti hirmaatee kaleessa yeroo inni gartee achi seeneetiin fakkeenyaa fi achi keessatti argamu miidiyaadhaan garaagaraa agarsiisaati turan jechuudha. Kanaani namoonni hedduun itti gammadaati turan jechuudha. Dhugumatti biyyi tuni biyya ufitti amantummaa qabaachuudhaani akkasuma ammasii biyya seera isii akka malee yookiin ammoo addunyaadhaaf jettee yookiin ammoo fedha nama biraa guutuudhaaf jettee seera isii hin cabsine aadaa isii amantii isiidhaa hin cabsine jechuudha. Nama hedduu biraa warra muslimaa biraa akka gaariitti jaja guddaa argatteetti faaruu guddaa argatteetti jirti jechuudha. Qaatan dhugumatti baay'ee biyya ajaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha wanni adda isa godhu mee alkoolii fi Kiristaanoo Roonaaldoo yookiin ammoo Miisii eenyutu adda bayan jedheeti yaadee ture jechuun warra isa deeggaran jechuu kiyya jechuun taphattoonni dhuganii yookiin sakkaranii seenan jechuu kiyyaa fi miti warra isa deeggaran deeggartootaaf jechuudha. Istaadiyoomii 8 fi naannoo isaatitti illee alkooliin gonkuma akka hin seennee fi akka hin gurguramne akka hin fayyadamnedha kan isin dhoofite. Amman tarallee dho'isee warra akkasitti galfataa jiruu fi guutumaa guututti akkasitti poolisiin to'ataa jira jechuudha. Miidiyaan adda addaa akkasitti irraa dubbatanii waan kanarraa irraa koflaati turan jechuudha. Dhugumatti waan addaati wanni Qaatar mul'isaa jirtu jechuudha. Akkasuma ammallee kun ammoo kan seenaa biyyoota Arabaallee jijjiiru. Akkuma addunyaatti illee waan hir'ina qabaataa ture. Akkasuma kan seenaa biyya Arabaallee jijjiirudha. Daanyoota daanyaa fakkeenyaaf murteessaa olaanoo jechuudha. Hoogganaa daanyotaa jechuudha. Hoogganaan daanyotaadhaa dhala ta'uudhaan jechuudha kan filatame. Kunis yeroo duraatiif kan taa'ame jechuudha. Dhalaan hoogganaa daanyota waliigalaa ta'uudhaan filatamuun kuni yeroo duraatiif jechuudha. Akkasuma biyyoota Afrikaa irraa ammoo kunis kan addaati amma dura taa'ameen beeku jechuudha. Biyyoota Afrikaa irraa biyyoota 5 tapha kanaaf dabran jechuudha. Yeroo duraatiif leenjisaa isaaniitiin marra'amuudhaaf kan carraa argatan jechuudha. Kunis waan adda isa godhu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu Qaatarii guyyoota baatii takkaafillee taatu biyya aadaa isiitiin shari'aa muslimaatiin bulchitee jechuun ni danda'ama. Addunyaa guutuuree wanta kuni wancaa addunyaadha marsaa 22ffaa carraa argatte kanaani waggaa 35 asitti waan addaa wantoota tahame jedhamedha. Wanti kuni fakkeenyaaf istaadiyoomiin isiin qilleensa akka qulqulleessu gootee qilleensi yeroo faalametti akkas tahee qilleensi akkana tahee akkana godhee maal tahee osoo hin jedhamne akka namni nagayaan qilleensi fedhee yoo jiraate qulqulleessee kan ilma namaatiif ta'u kan galchu goote kan isiin hojjatte istaadiyoomii 6 jechuudha. 8 kana keessa istaadiyoomii 6 kan meeshaan qilleensa qulqulleessee qilleensa namaaf ta'a jedhame nama hundaafuu ta'a jedhameeti galchu kan irratti godhame istaadiyoomii 6 jechuudha. Akkasuma ammoo istaadiyoomiidhaan hunda isaarratti jechuudha. Air condition kan istaadiyoomii jechuudhaan kan isiin ijaarte kan amma dura tahameen beene jechuudha. Qilleensa ho'aa qabbaneessee kan galchu jechuudha. Wantoota adda isa godhan kanneen keessa jechuudha. Dhugumatti tapha kana keessatti
eenyu kan geeba kana fudhatu kan jedhu walumaan ilaallaa garuu Afrikaa keessaa duraan nuti ka Senegaal kana namni hedduun Afrikaa tarii way haadha wancaa taati yookiin ammoo marsaa dhumaatiif way dabartii kan jedhu namni hedduun hawwiidhaan eegaa ture ammallee numa ina haa ta'uti ammoo taphataan addunyaa beekamaan cimaan faarfamaan rabbii Sadio Maaneen miidhama isarra gaheen tapha kanarratti akkan hirmaanneedha kan gabaafamaa ture garuu mee hundaafuu numa eeyna operation waan ta'eef jilba isaa jalatti jechuudha. Baatii takka kana keessatti fayyee kan irratti hirmaatu hin fakkaatu garuu ammayyuu shakkiin numa jira jechuudha. Hundaafuu Afrikaanis yoo tarii carraa dhumaatiif illee dabranii haguma san hamileedhaaf jechuudha. Yoo ammoo rabbi tolcheetiin ka haadha wancaallee taate Afrikaan tokkotu dhiyoo tana Afrikaan wancaa addunyaa fuuti jedhanii eeguun Itoophiyaa keessaa dimokiraasii eeguudha jedheeti komantii jalatti na kofalchiise jechuudha. Yoo akkas hin ta'in ka akka rabbii hin beekanii yoo wancaa kana tarii Afrikaan fuutee illee gammachuu kenna silaayyuu ka biyyiti qopheessite kaatarii illee osoo fuutee kan itti ifaajje kan osoo fuutee nama gammachisa garuu dandeettii akkasii hin qabdu hundaafuu Afrikaadhaa fi carraa gaarii jenna ka Gaanaa Senegaal biyyoonni ciccimoon warra dabran keessa garuu warra akka Masaalaa fa'aa jechuudha warri akka Ijiptii fa'aa hin dabarre barana Ivory Coast fa'aa hin dabarre Afrikaa keessa biyyoota ciccimoon silaa wancaadhaaf ni eeggaman jedhamanii hin dabarre jechuudha silaa Masaalaan fa'aa dabre baay'ee bareeda jechuudha taphni kun hundaafuu warruma dabre kanaaf ka carraa hawwina kana fakkaata ka haga tokko keessa hundaa miti haga tokko kan na ajaa'ibsiisee na dinqisiisee kan addunyaanis ajaa'ibsiifataa jirtu wantoota adda isa godhu kanneen isiniif qoode jechuudha. Abdul Mobile App irraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan haa turan.